Hingaddin hin boo'ini gaddi kee ni raawwatama. Hingaddin hin boo'ini imimmaan kee sirraa qaba. Akka namaa miti Waaqayyoon dubbatee sin kaadu. Ija keen argitaa boojuun kee yemmuu siif deebi'u. Hingaddin hin boo'ini gaddi kee ni raawwatama. Hingaddin hin boo'ini imimmaan kee sirraa qaba. Akka namaa miti Waaqayyoon dubbatee sin kaadu. Ija keen argitaa boojuun kee yemmuu siif deebi'u. Nagaan nagaarra caalu nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Obboloota koo hafuuraa guutummaa waldaa nuti wangeelatti yeellanuu jalatti argamtan saba kakuu akkam bultan nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaan qaba. Sababa nagaa kootii sababa nagaa keessanii kan ta'e gooftaan galataa fi kabaja guddaa argatu. Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Obboloonni kallattii hundumatti sagantaa tajaajila isinii kennamu otoo hin dadhabin otoo hin nufin akkasuma obboloonni otoo haalli gola ormootaa isin hin daangessin haala hundumaa keessa dhaabbattanii hojii Waaqayyoo hojjechaa turtanii gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama Waaqayyoo isin haa eebbisu jechuun jaaladha. Egaa obboloonni nan beektan jedhee na beeku hundumti keessan na beektuun jedha. Ijoolleen tarii obboloonni tarii ergananii waldaan keessa bilbilina laata balaasha'ee gidduu keessanii xiqqoo dhabamee ji'a wayii lakkoofsisee ture. Gooftaan immoo na gargaaree gidduu keessanitti deebi'ee ergan gidduu keessanitti deebi'ees immoo sagaleedhaanis seenee isin eebbiseen beeku. Kanaaf jaalala Waaqayyootiin dhiifaman isiniin jedha. Gooftaan galataa fi kabaja guddaa argatu. Inni haala hundumaa keessatti nu gargaaree nu baatee nu tissee ayyaana isaa nu baay'isee gargaarsa isaa nu baay'isee har'a nu ga'e gooftaan galataa argatu. Egaa har'a wanti nani gidduu keessanitti argamee fi akkaataa kamitti akka Waaqayyoon fudhadhe Waaqayyo akkaataa kamitti maal keessa akka na dabarse akkamitti yeroo kana akkan ga'e tarii namoonni baay'een irraa barachuu dandeessu jedhee namana. Akkasuma immoo namoota baay'ee hammamiyyuu qorumsi isaanitti baay'ate namni amma koo qorame jira namni amma koo edaa kan jedhan tokko waan irraa baratan waanuma tokko waan irraa baratan jedheetinani dhuga ba'umsa kana qabadhee gidduu keessanitti argame tokkoffaani akka dhugaa ba'u Waaqayyootu na abboome akkasitti miti. Ani garuu dhuga ba'umsa kana kanan argee yookiin immoo wanti kun kan irratti ta'ee bara 2006 akka biyyaatti haa ta'uyyuu malee ani sababbiin sodaadhuu fi dhugaan baane jechuudha. Gooftaan immoo galataa argatu. Amma immoo akka dhugaa ba'u Waaqayyo waan na abboomee fi egaa barichis bara dhumaati otoon wanta Waaqayyo naan jedhe kana otoon dhugaan bahin yoon gara isaatti deeme yookiin immoo gara isaatti na horate boru natu itti gaafatama kan ta'edha. Kanaaf dhaloonni baay'ee waan irraa baratu jedheetinani gooftaan galata guddaa argatu. Egaa hamma na danda'ametti yeroon argadhetti dhuga ba'umsi koo baay'eedha waan ta'eef yoo na danda'ame addaan kutee torban guyyaa dhuga ba'umsa qabnutti isin biraan ga'uun danda'amu Waaqayyo na gargaaretti jechuudha. Tole haa ta'u egaa akkamitti akka Waaqayyoon fudhadhe ani dura amantiin kiyyaa amantii maatiin koo hundumtuu ortodoksii turan jechuudha. Akkasuma yeroon dhaladhee guddadhu kanatti ani amantiin kiyyaa amantii maatii koo maatii ortodoksii keessatti haa ta'uyyuu malee maatiin koo ortodoksii tahanii qaalluu hordofu jechuudha. Achiin booda yeroo hundumayyuu akkan odeeffannoo maatii kootirraa dhaga'utti ani dhaladhee araasii ji'a 3tti kan na dhukkubuu jalqabee jedhan yeroo armeen koo faan odeessan jechuudha. Dhaladhee araasii ji'a 3tti kan dhukkubsachuu jalqabdee naan jedhani ciniinna garaatiin bakka baay'ee tokko dhukkubsadha jedhan ani hin beeku gaa maatiin koo yeroo akkas jedhan seenaa koo yeroo isaan natti himani. Haa ta'uyyuu malee yeroo dhaladhee ji'a 3 guutuurraan kan na dhukkubsachuu jalqabee egaa dhaladhee guddadhee samman guddadhu kanatti baay'ee tokko inumaan dhukkubsadha jedhani baay'ee erguma nobbee keerree bakka baay'ee tokko ganama yoon nagaa ta'e galgala nagaan hin qabu. Gurri koo na dhukkubaa qaamni kiyya na dhukkubaa akkasuma kun waan waaqarraa kan jedhani
qoricha baala wayiin kan namarraa dhiqan wayii fa'aa waan akkasii bakka luka koo faana kokotteessaa deemuu hin danda'u baay'ee tokko nan dhukkuba jechuudha. Amma achi ammas immoo amantaa kana yoo jijjiirratte fayyiti jedhan immoo achumaaniin immoo amantaa ortodoksii sana keessaan yeroon ortodoksii maatiin koos ortodoksii amanan keessatti ani bataskaana dhaqeen beeku. Jedhanii dhumaaf malee ani bataskaana dhaqeen beeku. Akkaataa amantaa ortodoksii sanas hin beeku jechuudhaan achi bakka maatiin koos haadha bataskaana hin naqu. Ani garuu bataskaana sana naqu xoomii isaan hin xoomu ani xoomii sanas hin xoomu jechuudha. Amma sanatti guyyaa roobii guyyaa jimaataa kan jedhan waan horii hin xoomu bataskaana hin naqu garuu ani hin beeku jechuudha. Kanatti keessatti samman turetti jechuudha. Achi ani baay'ee tokko na dhukkuba jechuudha. Eeguma noo beeke yoo mana barumsaa deemuu yoo narra nagaa ta'e ganama yoo nagaa ta'e galgala nagaan ta'u galgala yoo nagaa argadhe ganama nagaan argadhu yeroo baay'ee na dhukkuba jechuudha. Maal akkan himadhu hin beeku bakka eessaa akka na dhukkubu hin beeku mana haakimii na geessu mana haakimii yoo naqee dhukkuba hin qabdu naan jedhu baay'ee na dhukkuba. Amma mana maatii koo keessatti goojjoo lamatu jira jechuun galma kan jedhantu jira. Tokko nabii jedhu tokko hallaa jedhanii isa jabanaa sana guyyaa hundumaa kaddaa midhanaan jedhu maatii kiyya keessaa dubarri hangafaa kanaadha waan ta'eef buna dhaabduu isaaniitiin naan jedhu jechuudhaan waaqayyo isaa ifatu garuu gooftaan achi keessaa na baase buna dhaabduudha naan jedhu guyyaa jimaataa sana mana sanatti bunan daffisa jechuudha. Yeroo hundumaa amma yeroo hundumaa dhiifama obboloota koo yeroo hundumaa buna achi keessatti natu daffisa guyyaa jimaataa guyyaa roobii guyyaa musii galgala guyyaa musii sana galgala daabboon in godhamaa shummuun hin affeelamaa kaayinna kaawwama waan akkasiiti jechuudha. Musii galgala jimaata sanas ganama anatu ka'ee daffisa yeroo hundumaa buna kanatu daffisa jechuudha. Ganamantii kanas ta'e inuman nukkubsadha jechuudha. Amma abbaan keetii sisi hundumti keessanuu musliima ta'a jedhanii turanii abbaan koo immoo hin didan ta'ii fayyiti ishiin kan akkanatti dhukkubsattu kanaa jedhanii ani amanee akkaataa isaa quraana isaa maal jedha sanas hin beeku akkaataa itti salaata sanas hin beeku garuu inuman dhukkubsadha jechuudha. Booddeetti bakka gurri kiyya kun baay'ee na dhukkuba gurri kun baay'ee na mala'a dhiiga na mala'a. Bakka abbaan kiyya baay'ee na wajjin rakkata maatiin koo baay'ee na wajjin rakkatu oodoo wanna fe'otoo qawwee narratti tokko isaanii gurri kiyya naga'u jechuudha. Gurri koo baay'ee tokko amma mana haakimii deemnani gurri si kun cicciteera waan ta'eef fudhadhu galii bu'aan qabdu kana booda siinii jedhan achi booddee abbaan kiyya bakka na fudhatee galee jechuudha. Qabala'uu geessi jedhu qabala'uu asanas na geessaa isaanis humaanaa fayyuu didee mana haakimii deemnaan iddi gurra si ciccitee dhumeera waan ta'eef kana booda bu'aan qabdu fudhadhu galii jedhaniini dhiiga qulqulluu nama la'aan waan namni naan jedhu hin dhaga'u. Wanti bakka kan na dhibamsiisu seexana sana jechuudha. Kan maatiin kiyya gabbara santu na dhukkubsachiisa jechuudha. Inna garuu immoo sobaadha iddi gurra kootis nan ciccinne ani har'a nama dhaga'ee nama ta'ee kan jiraadhu kana kan na taasise waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf kana booda bakka otoon akka hiitti jiru bunicha sana dhaabu guyyaa tokko guyyaan isaa guyyaa jimaataati jechuudha. Otuma akkasitti jiraadhu otuma akkasitti dhukkubsadhu otuma akkasitti rakkadhu achi booddee guyyaan kun guyyaa jimaataati. Amma mana barumsaa afeera deemiti buna daffisii naan jette harmeen kiyya jennaan anaan bakka na salachee jechuudha. Galgala sanatti guyyaatti yeroo sadii daffisa galgala ganama nan daffisa guyyaa nan daffisa galgala nan daffisa bunuma kana na jibbisiise jechuudha. Bakka amma achuma mucottiin tokko beentedha dhugaanaa baatee amma akkanatti yeroo hunduma bakka waa'een kee dhukkubuma kanaan kan dhume bara kee dhukkubaaf fixxaa otoo waaqayyoon amantee ifayyitaa naan jette mucattiin sun. Ani amma sagalee kana dhagayeera maatii kootii fi maatii koo sodaadheera bakkeen naquun qabu. Ani asii baay'ee tokko nan dhukkubsadha yeroo hundumaa mana barumsaa yoon deemu baay'ee tokko nan dhukkubsadha mana barumsaatti nagaan qabu bakka baay'ee tokko nan dhukkubsadha gurri kee nan dhaga'u waan namni afaan hin dubbatu malee baa tokko bakka waan tokko bakka jireenya dukkanaa keessan jiraadha jechuudha. Achi waan obboleettiin kun waan isiin dhugaanaa baate sana dhaga'eera jechuudha. Hiccin jedhe bakka
amma yoomittiin buna isaanii danfisa. Otoo maazareen kiyya na waamtee dhaqiitti deemi buna danfisiishee naan jettu buna kana hin danfisu jedheeti nan dhokadhee biddeen tolchina obboleettii koo okunu alamiinis na gidduu jirti. Taraa buufannee biddeen tolchina jechuudha. Nama sadii ishiin tokko kan alamii irratti dhalatte nu sadan jechuudha. Amma achumaan guyyaan taraa biddeenii kan koo miti garuu qoraan guurradheeti nan biddeen tolchaa jennaan har'a kan kee miti har'a ganamaan immoo maasi qalaqqalee buna danfisi jennaan qoraan guurrachuu dhadhaa'ina ofiif walkan rooba buleenaan jedhan kuni xiqimti gaafa bultii 21 jechuudha nan yaadadha. Amma achumaan ani bunuma kana danfisuusaa waanan dhiyeessee fi qoraan guurrachuu laga bu'e jechuudha. Qoraan yoo amma si'aatiin ganama sanaa yoo darbe ofii isaaniitiif dafifatu waan ta'eef jechuudha yoo nani dhabame maatiin jechuudha. Achi ani buna sana danfisuu waanan dhiyeesseef buna danfisuu sana waanan jibbe waanan salacha'amee fi ani deemee qoraan guurradhee biddeen tolchaadheetiin ganama halkan roobaa bule jechuudha. Ganama isaa ka'ee qoraan guurrachuu guyyaa isaa jimaata. Amma qoraan bakka guurrannee fixannee jennetti qoree wayii akkasitti gadi rarra'ee jira. Siistariin koos na wajjin jirti halamiini. Amma qoree kana hoggaan akkasitti gadi buutee too nan cabsa jedhu qoreen inni gadi rarra'ee jiru sun akkasumatti agartuu kootitti gadi na qixxaa'e jechuudha. Agartuu kiyya keessatti gadi na qixxaa'e hoggasuma na qaheetti harka kiyyaan mataa kiyya lamaan gadi qabadheen ofirra gadi taa'e jechuudha. Amma laga daariidha lagatti gadi kaadhee narraa birirrisa dhiqannaanis na dhiisuu dide. Edaa qoreen ija koo keessatti na cabee agartuu kiyya gurraachi ishii keessa kana keessatti jechuudha. Amma achumaan siistariin koo salamii nu bira jirti achumaan amma qoraan isa guure sana akkuma ta'ettu baadhee galee asii gadee na falfalaa asii gadee na waraanaa bakka asii gadee na mudda iji kiyya kun qasammuu kiyya kana keessaan qaaruun kiyya baggar malee na yaa'e jechuudha. Amma gallaan nan ciise jechuudha. Galee nan ciisee amma borumti isa manaa fi maal taate nan qoreeti jatti cabeedhaan bakka iji kiyya kun yeroodhuma sana bifti kun muluun sana giddamee adda kiyya kana keessaan qaaruu kiyya kana keessaan iddina yaa'ee bakka mataan koo baay'ee na dhukkubaa iji kiyya birrisa idaan qoreen irratti cabee yoo ni qadheenan dhiisu bakka mataa koo baay'ee na dhukkubaa achi ciise galee maatii maazariin koos abbaan koos natti lola akkanatti qalaqqalamtee buna danfisuu diddee jabana irratti harkaaffattee deemtee kanasitti faraadee naan jedhanii baganaan jedhanii kun immoo deemanaa fi miidhaginaan jedhanii manaa fi miisanis hin nanne borumtii isaa guyyaan qidhaamidha. Barsiisaan keemistiriin waame qorumsa amma achumaan nan deeme ganama isaa ka'ee afuman otoo nufitti boo'u ka'ee deeme mana barumsaa sana karaa gaheetiin garmalee asii gadee na waraana iji kiyya kun jechuudha. Asii gadee na falfalaa karaa gaheetiin mana barumsaa otoo hin gahin deebi'e jechuudha na dhukkube. Mana barumsaa sana asiin deemne nan deebi'ee galeen ciise jechuudha. Amma mana hakimii qoreen akkana keessatti cabe haa arganiiru maatiin koo nama harrabaan baasu barooddoo maalii si geessina maaliidha jedhu amma qoreen kun waraanee jechuudha. Torban lamaan guute jechuudha. Ammuma malaa na keessatti godhatudha ta'ee iji kiyya na shaffanamee nadhii ta'ee na arguu dide jechuudha. Iji koo siruma na arguu dide iji kiyya. Amma achumaan bakkee hakimii boota harraba nama geessan barooddoo sanis na geessanii achi na geessinaan hin dandeenyu naan jedhanii achi abbaan koo immoo na fuudhee hamboo na geessee hamboo sanattis hangillii na geessanii hangillii sanittis na geessinaan hin dandeenyu jedhanii achumaan hamboo hospitaala kan mootummaa na geessee achi abbaan koo achi naa tsaafan jechuudha. Phaayiloos kan jedhamu sanitti naa tsaafanii achi booda gaafa phaayiloos kan jedhamu sanitti naa tsaafan bakka mana hakimii sana akkas naan jedhe abbaan koo maatiin koos jechuudha. Kana booda erga kanas deemne bakka maatiin mana hakimii na geessan kanatti qabeenya baay'ee baase jechuudha. Duras abbaan kiyya baay'ee sababa na dhukkubuuf qabeenya baay'ee baasan jechuudha. Sababbii kooti na yaaluudha jechuudha. Sababa gurra kootiif sababa garaagaraatiin baay'ee yeroo hundumayyuu mana hakimiin deemaa jechuudha. Yeroo hundumaa sababa kanaatiif baasii baay'ee natti baasaa ture jechuudha abbaan kun. Dhukkuba qorraatiin dhukkubsadhee dhukkuba saambaatiin qabamee marfee 60 fixee achi immoo deebi'ee ammas marfee ammas yeroo lamanatti deebi'ee marfee ammas 60 fixee sababa kanarraan kan ka'e mana yaalaa marfee kiniinii bakka qabeenyaa akka jirutti natti fixee jechuudha abbaan kun.
kana booda bakka qabeenyaa keenya nuti sitti finneerra nutu situ harka keenya nu qaba innaan nuti harka keenya si qabne carraa keeti gaafa san buna dhaabi jennaan diddee manaarra tarkaaffattee deemte kana argatte kana booda waan asii godhuun qabu ilmootu haadha abbaa harka qaba innaan ani immoo harka keesi qabeenaan jettee maazariin koos boosse bakka manatti dhagahame jechuudha. Amma achi mana hakimii sana deemee jechuudha na booda paayiloo sanatti na xaafanii amma na fuudhanii deemnan oopporoshinii goone keessaa baasna jedhan jechuudha. Qoreen keessa jira jedhanii na laalanii qoreen keessa jira gara oopporoshinii godhamtee keessaa ba'a jedhanii amma guyyaa lama naaf deebi'een guyyaa isa sadaffaa irratti gaafa deebitu as ciistee oopporoshinii taati jedhanii jechuudha maatii kootini. Amma achi ishi jedhanii na furatanii galanii xiqimti gaafa guyyaa 21 sana kan qoreen waraane idaarii gaafa bultii 29 oopporoshinii akkan ta'u manni hakimii Phaawulos naaf ajajame jechuudha. Achiin booddee oopporoshinii ta'ee agartuu kiyya keessaa baasan jechuudha. Oopporoshinii na godhani akkas naan jette ishiin mana hakimii sana keessa jirtu mucayyoon mana hakimii sana keessa hojjettu. Waaqayyo ishee eebbisu nama waaqayyooti. Waaqayyo akkatti si jaalatu beektaa naan jette. Otoo gaafa san waraanee si keessaa buqqa'e ta'eeti agartuun keessi dhangala'a. Garuu Kiristoos ammam akka si jaalatu isa kanarratti bartaa naan jette. Bakka qoree sana yeroo na keessaa fudhanii natti agarsiisan diimatee ija koo keessa taa'e waan ta'eef baay'ee tokko diimate amma wayiti ittiin ga'a jechuudha. Walakkaan immoo ga'a jechuudha qorichi sana keessatti cabe sun jechuudha. Inna ila waaqayyoon akkamitti si jaalata naan jette. Waaqayyo baay'ee tokko si jaalata. Dhuga ba'umsa isaa akka taatuuf baay'ee waaqayyo waan si jaalatuuf otoo qoreen kun si keessatti cabuu baatee si keessaa buqqa'e agartuun keessi hin dhangalaa. Waaqayyo garuu si jaalata naan jette. Yennaan ana amma agartuu gosa duraa sadiitti naan deebi'aa hin deebita harka waaqayyootu si fayyisaa hin deebita agartuu gee duraatti naan jette. Amma achumaan bakka waan hundumtuu natti dhaga'ama jechuudha. Achi booda mana hakimii sana keessatti bukkee tokkotti hin ciisin naan jedhani duddaan ciista malee amma si fayyutti waan ulfaatu fuudhini kana booda yommuu asii baate ministiriidhaaf fayyadamtaa naan jedhu mana hakimii. Achumaaniin ani immoo bakka waan waaqayyoo furachuudhaaf abbaa koo waan sodaadhuuf jechuudha. Kanaaf achumaaniin yaa waaqayyoon jedhe dhugumaa yoo agartuu koo waan na fayyistee akkuma namaa sanatti na deebiste ani maatii koos raayis adda bahee sitti citee sitti afa garuu dhuguma umurii koo yeroo ammaa ana keessatti agartuu koo isa duraatti deebi'aa hin jedhe garaa koo keessatti jechuudha. Afaanii baafadhe garuu hin dubbanne. Achi bakka waan ulfaatu fuudhin agartuun kee oopporoshinii waan ta'eef waan ulfaatu fuudhin waan calaqqisu ilaalin waan calaqqisu waan hunduma isaa ilaalin naan jedhan jechuudha. Guyyaa roobiiti kana nan oopporoshinii ta'e. Amma achi ani waa'ee wangeelaas hin beeku. Keessa koo bakka asin jedhee wangeelii keessa koo dhufe jechuudha. Achumaan mana hakimii sana guyyaa 3 dhiiseetinanii na baasan jechuudha. Roobii seenee amusii jimaata olee gaafa jimaata halkan hin bahe jechuudha. Jimaata halkan bahe mana eessumni obboleessi abbaa kootii beenxeedha Finfinnee jira. Achiin mana hakimii sanatti guyyaa torbee tokko booda hin deebitii jedhaniin ilaallamtee deebitii hoggaa maal akkasii barbaachisuuf hin deebitii torbee tokko booda jedhan. Achi booddee waa'ee wangeela bakka keessa koo dhufe achumaaniin xarabbeetaan televizyiinii tokko algaa bukkee majira bootan mananii achi na ciibsanii achumaanii wangeela sana fuudheetiin banadhe jechuudha. Yeroon banadhu macaafa faarfannaa boqonnaa 27 kan jedhutu naa bahe jechuudha. Waaqayyo fayyina kooti kan jedhu achumaan dubbifadhe otoon isa dubbifachaa jiru waraqata laayin jedheera manni jaala. Waan calaqqisu waan tokko laalii maa biraati na biraatti ni ibsa jechuudha. Amma guyyaa sanaatti amma torbee lamaan booda deebiti naan jedha sanitti maa biraati akka hin laalle maa biraatiin akka nimne caraariitti akka gadi hin baane waa tokko akka hin laalle dugdaan bichaa ciisti malee bukkee garanatti akka hin ciine jedhani manna hakimii kana natti miira jechuudha. Achi booddee ani ka'ee taa'eetiin hirkadhe
tiraasitti akka hitti hirkadheen harka kiyyaan akka hitti hiixadhee namni na biraan jiru macaafa kana fuudhe macaafni kun afaan Oromoffaatiin jira. Ijoolleen obboleessaa eessuma kootii hundumti isaanii Oromootiin beeku macaafni afaan Oromoffaatiin jira fuudheetina macaafa kana yeroo banadhu akkanumatti han banadhe waa'ee wangeelaas hin beeku ani duraan yeroon akka hitti banadhu bootaan kun naa bahe jechuudha macaafa faarfannaa boqonnaa 27 naa bahe amma achumaan isa dubbifadhu yeroo dhumaanii ani macaafa qulqulluu kana dubbifadhu wanni ta'e akka hunoo nama dhadhiibatee sammuu kiyya madadeerra qabee hanga dhanna kiyya keessa ga'utti wanni ta'e bakka nagaan tokko qabbanni tokko nanti dhaga'ame jechuudha amma otoon isa dubbachaati jiru harmeen kiyya natti dhufta harmee kiyyatu na bira ta'a manni akimii waraqata laalin jennaan diddee waraqata laalta ammas jaamummaatti deebi'uudhaaf naan jetti achumaan sodaadheetina walitti cufeetinan bakkatti deebise yeroo namni na biraa deeme fudhadheetinan dubbisa wangeelaa yeroo immoo namni tasanaatti dhufe nan ol kaa'amu manni yaalaa sun na wanni jedhe sanatti jechuudha. Achi gaafan torbee lama xumuree achi mana eessuma kootii sanaaf mana akimii sanatti na deebisa. Achiin booda ministirii na ajajan jechuudha. Ministirii kan akkanaa bitaa fedhanii tsaafanii abbaa kootitti kennanii achuma bootaa ministiriidhaan birrii 200 achuma faazariin kiyya masaafaraa kan ittiin galu malee birrii 200 kanan qabu maaliin godha jedhe bootaa rakkasaa yoo deemee dhaqee argadhe nan bitaa amma achumaan yaa akkasiin jedhe yaa gooftaa Yesuus ani garuu sin beeku ministiriin koos kana booda siidhaan ministirii kana barbaadu ministiriin koos kana booda jedhennaan jedhe jechuudha jennaan maal jettaa eessatti beektanaan jedhe abbaan koo in jedheen kanuma bichaa dubbadheetinan sin jedhe ministirii sunis hin dhabame in uffadhu ministirii kana hin barbaadu ministiriin koo gooftaa Yesuusiin nangalaa nagalchaan jedhe amma achuma gaafa sana bulanii nan galee jechuudha. Galee bakka amma keessi kiyya Kiristoos fudhachuun barbaade jechuudha. Amma achuma otoon akka hitti jiru ijji naaf fayyee amma kan mana barumsaatti akka hin deebine ijji ishee fayyoo fi baranaa bakka baranaa kan baranne jedhani manni yaalaa jechuudha. Amma achuma loon akka hitti jiru eessumni kiyya kan abbaa amma inni beenteedha ambo jira achumaaniin achiin deeme jechuudha. Achi deemeetinan achi isa bira dhaqeen achittiin sila mana barumsaa dhiiseera amma achiin taa'aa jedheetinan biraa deeme jechuudha. Achi deemeetinan achitti Kiristoos fudhadhe jechuudha. Waaqayyo fudhadhe amma gaafa waaqayyo fudhadhe dhoksaadhumatti isa fudhadheetinan nan gale gara manaatti hin deebi'e. Gaafan gara manaatti deebi'e abbaa kiyyaan akkasii ani beenxee ta'eera ishii bilbileef jechuudha. Bilbileetii fi maskaran beenxee taateerti kana booda waqqa ishiin seexana keessan hin gabbartu fayyisaa lubbuu ishii godhattee Yesuus fudhatteerti jedhe bilbilaan itti hime abbaa kootitti jechuudha. Amma achumaan abbaan koo kana booda ishiinis kan koomiti maqaa koo na balleessiteerti kana booda ishiinis kan koomiti anis isinis kan kooti kan baqqalaate jedhamte akkasiin maqaa kiyya nan dhoofne anis immoo ilmoon qabaadhee maqaa ishiin dha'u jedhe abbaan koo jecha abbaan kiyya bilbilaan akkas jedhe sana sodaadheen hanga ji'a torbaatti hin dhumne jechuudha. Maatii kiyya bira hin dhumne nan taa'ee achuma achiin booda armeen kiyya ayyaana faasigaati koottu otoo faasigaa kana nu biraan dhufe otoo faasigaa guyyaa faasigaa kana nu biraan dhufe naaf na daraa keenaan jedhe achumaan inni bakki nana yaabbachiise erga maatiin kee kootu siin jedhani dhaqee kootu naan jedhe jechuudha. Inni achumaan nan naqee nan dhufe jechuudha maatii koo bira. Amma achumaan waan ta'ee waan isaan beeku na harkaa gadi nam'inaan Yesuus min jedhe nan abbaan koo ana akkas jedhu isa abbaa koo natti seenu tokko ta'e. Achumaan maqaa waa hananatti na hin deembai mana kooti deemitiin jedhe maal gochaa dhufte naan jedhe achumaan bakka garaan koo na kaffa'e jechuudha. Garaan kee na kaffa'e yaa Kiristoosani maatii koo sin barbaadu egaa siin fayyisaa lubbuu koo si godhadheetti akka barbaadde na godhi eessayyuu yoon deeme harki kee na wajjin akka ta'u qofan barbaada kana booda jedhe achi guyyaa amusiiti kanaan isaan bira dhufe deebi'ee ambootti deebi'e achuman ture jechuudha. Bakka achuman ture
achiin booda bakka sababiin ani waaqayyoon asii fudhadhee maatiin kiyyamoo baay'ee jeeqamu jechuudha. Nagaan qaban seexanichi nagaa dhowwe jechuudha. Amma achumaan ergaan akkas naan jedhu sun haa darbe. Ati naan jedhe dhuga baatu wangeela koo taata sababa keetiif namoonni baay'een gara koo hin dhufu. Garuu ati jabeessitee yoona kadhatte sababa keetiif wanti mana sana keessatti jiru hundumti isaa yoo hin diigama. Hafuura oofaa, hafuura adalmootii, hafuura biyya harabaati caatiidhaan hafuura biyya harabaati hojjetamutu jira. Garuu yeroo baay'ee si hordofee lubbuu kee si baasuudhaaf agartuu keetti qoreessi faradee lubbuu kee baasuudhaaf karaa baay'eedhaan yaalii dadhabe. Garuu waaqayyo sababa keetiin nan jissa siin jedheera. Kanaaf jabaadhutii faradhu naan jedhe. Tajaajilaa sana eenyu akka ta'een beeku maqaa sana irraa fadhee na waamee akkas naan jedhee saba keessa guyyaa ergaa kana naa dabarse jechuudha. Amma anis nan kadhadhee achi booda bakka maatiin koo maazarii koo baay'ee dhukkube jechuudha. Maazarii koo baay'ee dhukkube ishii yeroo baay'ee itti ka'a jechuudha. Maazarii kiyya indalassisaa fuudheetii nan caakkatti hin galchaa baala nyaachisaa maaliin godhaadha jechuudha. Ixaana naa aarsaadha maalidha jedha bakka waan baay'ee godha jechuudha yeroo achitti ka'e maazarii koo. Achiin booda amma hadaadaan koos beenxeedha amma eega beenxee taate achi qeetti galiiti mana namaati hin taa'iniiti galiiti kadhadhu achitti jilbiffadhuuti kadhadhu naan jette jechuudha. Amma achumaan otuma lolli jiru nan galee amma achumaan galee achi booda siistariin koo salamiinis waaqayyoon fudhatte ishiinis waaqayyoon fudhattee hodoo jettu achi booda maazarii koo baay'ee tokko dhukkube jechuudha. Baay'ee tokko dhukkuba. Seexanichi akkas itti ka'ee bakka yeroo baay'ee ishii dhiphisa jechuudha. Achi booda nuti kaanee madamanni bootaa adaadaan keenya jirtu laga xaafuutti galle jechuudha. Siistarii wajjin bakka hin jeeqama jechuudha. Yeroo baay'ee sababa nuti beenxee ta'anii fi waan inni isaan godhan dheeraa qamma na dursinee tooyi akkuma seexanichi sun diigamu jennee tooyi. Dhokadhee waan isaan godhan waan isaan isaaf qopheessa sana otoo isaan irraan daddarbatin dhokadhee dhiifama dhokadheetiin nan jalaa qammasa jechuudha. Dursee maqaa Yesuusiin irratti waan maqaa Yesuusiin jedheetiin nan dhaqee irraa qammasa. Sababa kanarraan kan ka'e baay'ee jeeqama seexanichi baay'ee armee kiyya baay'ee tokko dhukkubsatte jechuudha. Armee kiyya moo dhukkubsachuutti baay'ee tokko nanna'e baay'ee dhukkubsatte maazariin kun. Achiin booda wanni eega magaalaa laga xaafuutti gallee armee keenya akka dhukkube baay'ee tokko dhageenya. Achi booda amma ishiin akka duutee irratti bu'an diraatiitti nutti himan jechuudha maatiin. Achumaan immoo as deebine laga xaafuutti as deebi'ee ammaasuma taa'ee kadhannu booda maazariin kiyya amantaa ortodoksii sana takataattalu dhattee bataskannaattee otuma akkas jettu ammasuma ta'uu fidinnaan booda kaatee waaqayyoon amante. Galma sun hin diigame jechuudha. Akkuma waaqayyo kakuunaaf galee galmi lachuu hin diigame hin kaadanii moqoxoraan jira callee jira kutaa affata adii maaliin jira isa fuudhanii gatanii maatiin lagatti gatan geessanii achi hin diigame inni diigame gaafa jedhu obboloonni koo hundumti isaaniiyyuu ijoollee warra dubaraa hundumti isaaniitu hin amananii abbaa kootii fi obbolaa koo lamaan duwwaa ta'e. Hamananii erga jedhanii booddee immoo ammas immoo otumaan waaqayyoon qabadhu otumaan waaqayyoon amanachaa jiru ammas immoo na dhukkube jechuudha. Garmalee na dhukkube jechuudha. Na dhukkube dhukkuba qorraati saambaan kiyyaa yeroo sadaffaa sanatti deebi'uu isaati jechuudha. Baay'ee tokko na dhukkube dhukkubni sombaa kiyyaa kun baay'ee tokko sombi kun na tuqame baay'ee hanga ji'a 8 kana irraa siinan dhoofadhee numa mana barumsaa deema. Sababiin ani dhoofadhee too na dhukkubu cinaacha gara tokkootiin danda'ee ciisuu hin danda'u baay'ee tokko na dhukkuba. Yeroo na dhukkubu kana silaa beenxee taateetti lammata waa'ee na dhukkubaa jettee akkanatti hin kaasne naan jedhee abbaan koo. Sababa waan akkasii naan jedhaniif kan ka'e ani inni mandizim jedheetumaan dhudhuma na dhukkubu bakka na'uukaa baay'ee tokko na'uukaa. Cinaacha garaa mirgaatiin malee garaa bitaatiin danda'een ciisu baay'ee tokko na dhukkuba halkanis na'uukaa maatiin koos garuu gana dhukkuba hinumaa argu bakka baay'ee tokko na dhukkuba akkanumatti jiraanuma kun na nyaachatuma bakka na nyaachatuma jedheetuma bakka qaama kiyya bakka na fixe jechuudha dhukkubni kuni baay'ee tokko na dhukkuba. Achi booddee
Otuman Kiristoos qabuuti kuni kan na dhukkubaa jiru.